humna ittisa Tigraay loltoota Bilxiginnaa kumaatamaan lakkaa'aman barbadeessuun magaalota murteessoo ta'an to'achuun beekame. Maqaa duula xumuraa jiruun guyyoota muraasaan dura humna ittisa Tigraay loltoota Bilxiginnaa kumaatamaan lakkaa'aman barbadeessuun magaalota murteessoo ta'an to'achuun beekame. Maqaa duula xumuraa jiruun guyyoota muraasaan addoota waraanaa hundarratti haleellaa kan eegale waraanni Bilxiginnaa Kasaraa guddaa keessa galuun isaa dhagahamee jira. Humnoonni Tigraay haleellaa waraana Bilxiginnaa kana deebisanii qolachuudhaan injifannoo waraanaa murteessaa ta'e humnoota Bilxiginnaa irratti gonfachuun isaanii ibsamaatii jira. Injifannoo waraanaa isaanii kana miidiyaalee Tigraayiif kan ibsan ajajaan olaanaan waraana Tigraay Leetanaant Jeneraal Taaddasee Warradee akka jedhanitti yaaliin loltoonni Bilxiginnaa taasisan guutumatti fashalaa'ee jira. Guyyoota muraasa dura humna lafoo fi qilleensarraan duulli waraana faashistii Abiy Ahmadiin banamee ture guutumatti fashalaa'ee jira kan jedhan Lieutenant General Taaddasee Warradee TDF haleellaa taasiseen loltoota kuma hedduu barbadeessuu isaa beeksisanii jiru. Lola addoota waraanaa hundarratti taasifame kanaanis meeshaaleen waraanaa gurguddaa fi loltoonni Bilxiginnaa kumaatamaan booji'amuun kan beekamu yoo ta'u, tarkaanfiin deebisanii haleeluu kunis fulbaana 27 hanga onkololeessa 5 bara 2014 akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti ta'uun ibsamee jira. Diinni kutaalee waraanaa 34 qabachiise keessaa kutaaleen waraanaa 27 lola kanarratti hirmaachuu kan eeru. Ibsi kun humna Bilxiginnaa kana keessatti harki caalu guutumatti barbadeeffamuun himameeti jira. Kasaraa dhufte ganda kaf እድሜ ስንት ነው? ወጋን ገሜ ቀጣ ወጋ ቁረሸን ታታ ስንት ሆነ እዚህ ከመጣ? ነገ ዱፍተ ያገም ቱርተ ድምጽ ግን አይሰማም። ከፈል ማንሽ bifuma wal fakkaatuun naannoo Affaar keessatti lafa tarsiimoo loltummaa fi daandii Itiyoophiyaa Jabuutii to'achuuf murteessoo kan taate magaalli Cifraa loltoota humna Tigraay fi hidhattoota Affaariin to'atamuun beekameeti jira. Sirni Bilxiginnaa magaalaa Cifraa lakkisuun Finfinnee lakkisuudha jechuun baatii lamaaf humna guddaa bobbaasee magaalaa Cifraa baraaruuf yaalii taasisaa turuun kan yaadatamu yoo ta'u, amma garuu lafti tarsiimoo loltummaaf hedduu barbaachistuu taate tun harka waraanaa Tigraayin dhuunfatamuun beekameeti jira. Yeroo ammaa waraanni Bilxiginnaa ajjeechaa fi booji'amuu jalaa miliqee gammoojjii Affaarii fi Walloo keessatti uffata jijjiirratee baqataa akka jirus odeeffannoo jiraattota naannichaa kennaa jiran irraa beekuun danda'ameeti jira. Leetinaant Jeneraal Taaddasee Warradee dhaamsa waraana Bilxiginnaatiif dabarsanii waraana kana moo'uu hin dandeessani. Carraan isin qabdan ammuma lubbuu keessan baraaruudha yookaan akkuma loltoota dargii faffacaatanii baduu qofadha jechuun waraana Bilxiginnaatiif dhaamsa ergeeti jira. Bifuma wal fakkaatuun ibsa ajajaa olaanaa waraana Tigraay kana hordofuun dubbi himaan komaandi poostii Tigraay Geetaachoo Raddaa akka jedhanitti duulli Abiy Ahmad eegale kun sirna Bilxiginnaa Abiy Ahmadiin durfamuuf isa xumuraa ta'uuf jira jechuun ibsaniiti jiru. Guyyaan xumuraa Abiy Ahmad dhiyaataa jira kan jedhan Geetaachoo Raddaa waraanni Bilxiginnaa haala hin yaadamneen haleelamee burkutaa'uu isaa mirkaneessaniiti jiru. Injifannoo TPLF gonfadhe jiru kana ilaalchisuun gama sirna aangorra jiruutiin deebiin kenname.